سيكادن يا ربي يا موتي درابودا بكيا نلقيس هوين كين قدا سيكادن يا ربي يا موتي درابودا بكيا نلقيس هوين كين قدا مقاكيتين جلقمنا يا إله العالمين جنة كان بسم الله الرحمن الرحيم akka aduunu ibsi yaa mootii dachii samii halkan goobana ji'a guyyaa noore akkamii si qabaannaan bareedne yaa rabbul arshil aziim si qabaachuun qabeenya caalaa minan ni'amii kasi dhabee uf dhabe yaa rabbi meeqaatami maqaa keessi kadhannaa asmaa'ul azamii laa ilaaha illa allaahul aliimul haliim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب العرش الكريم اللهم إنا ندعوك الله وندعوك الرحمن وندعوك الرحيم نباس فتنة الرآكرة اللي جهيم آمين ربي آمين يا موتي درابودا بك يا أني نقيس هوين كين يقودا سيكارن يا ربي يا موتي درابودا بك يا أني نقيس هوين كين يقودا gargaarsa kee yaa rabbi baay'uu jirra gaara san tabbaaf gadooree silaa karaan dalgarra baasa iyyee irra gadoode kurmii garraan dhiigasaa horiinuu seenaa beeka arraba didif malee haasaa diimaan kiyya soddomii lamaan hiriirsee waraanasa naan jedhe dubbadhu seenaa dhaloota qubee kaasaa daamaa kiyya yaabbadhee maarsiirra dhangalaasaa daamuu kiyya muhammadiin ergamaa rabbii faarsaa daa'ima nyaatanii hin quufne harma hodhanii hin guune shittoota mifakkeessu fakkiin qabu urgaansaa nagaaf rahmata rabbii isaan irratti naa buusaa sallallahu alayhi wasallama salaamtaa keessanis bareechisee kana boodaan ittaansa bareechisee akka dansaa mee dursanaa gammadaa bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa gaafa zulmiin fatee baroodu dachee irraa akka namaa fi miti akka rabbii ifuu jirra bagaarra geessanii obboleeyyanaa kiraa salaamtaan koosinaa gayu hundinuu qilleensarraan galaana daakee je'ee qaxxaamuree gaararraan keessumummaan dhufaan jira naqee baltooree harraa warri eeshiyaa jirtan na fudhadhaa bahararraa karaa miilaanii malee gaheera basaasurraa warri awurooppaa jirtan na fudhaa liibiyaarraa galaana diimaa cehee dhaabbataa ragamarraan biyya meeqa qaxxaamurree afrikaa kibbaas irraa bakki nun jirre eessa ardiilee torban irraa qaamaan gargar baanullee yaadaa walumaan jirra waca simbiraa dhagaye awustiraaliyaarraa barii barraa qaqa'ee gaarree oromiyaarraan warri ameerikaa jirtan garba atlaantik irraan simbira oromiyaa yaabbanne kunoochi gaafoo jirra akkam jirtume isin nullee nagaya jirra dhukkuba zamanaallee isin haa baraarurra baga geetten jenne kaa guutuu waggaallee birra salaamtaa tana qeebalaa gaarreen oromiyaarra assalaamu alaykum obboleeyyan koo hunda bakka yaanne nu geesse hawween keenya guddaa gaafa aduun addunyaa gaarreen dachee naannahu gaafa duumessa saaqee garba dacheetti bahu arge galaan addunyaa dhiiga balaqqeessahu har'a kallattiin dhufe seenaa addunyaa haasa'uuf lola addunyaa tokkoffaaf lammaffaa irraa ka'uun namni kaleessan beeyne har'a beekuu hin danda'u waan COVID-19 fide keessa isinii bahuuf addunyaa har'aa tana keessoo isii haasa'uun qorannoo guddaa nama gaafata sirritti adda'uu dambalii addoo jiru galaana dhangala'u ariiti isii ilaallaan akka xiyya furga'u takkaa bakakkaa roobaa duumessarraa hanga'u kalaaltee hubachuunuu baay'ee cinqiisit ta'u beekaa beekumsi liqaan qoratee biran ga'u qilee iccitii jiru kakeessi dukkanaahu akkana jirti jenne isimaa lafa kaahun baay'ee namatti ulfaata sammuu yaaduu hin danda'u kallattiinis ta'uu dhabuu yaada itti kalaahu mee akkana taahikoo kunis garuu nan gahu bakakkaa waliin bu'ee gubatee daaraa ta'u kaalamni dhumatu qaanqeessarraa faca'uun fuula addunyaa gurraachesse aarri achirraa bahu ibidda atomoosirii qabatee aalamarraa bobahu yaa rabbi nurraa dhaamsi hojii nama allee ta'u simatu itti ergee jaruma jaraan dhahuuf allahumma dribi zaalimiina bizzaalimiina du'aayina si ol yaa'u miskiinni jarra zabdu barrii kee hankaa ka'uun argaa turte yaa rabbi sooriyatti waan ta'u lafee ummata muslima waggaa meeqaa boba'u kan galaanatti dhumee baqaaf osoo dhama'u osoon jaalatin dirqiin biyya isaarraa bahuun kadhattuu ta'ee jiraata biyya ormaarra faca'uun
kana sujjatti aduwwiin gaafa sitti milkaa'uun tarkaanfii fuute amma seegaa waan ta'uu taa'u namni silaan dhaabbatu haga bakka deemuuf gahu chaayina qaltee sooratte muslima nagaayyaa'u gabbuuftee mormarraa fuute osoo dhiigni lola'u hoolaaf re'ee godhattee muslimni tifsii ta'uun argaa turre waan baay'ee miidiyaarraan gayyaa'u foon namaa ciccirame istoora keessa taa'u dhageetitti dhugaan fakkaatu yoo arrabni haasa'u arrabnu gocha kana guutuu ibsuu hin danda'u bineensa fakkii namaa duuda dacheerra yaa'u bahaa seensa moohattee makluuqa irratti ol ta'uun rabbuma irrattuu tarkaanfii fudhachuu booda irra ol ka'uun yaa rabbi dubbiin kun silaa arraba koorraan bahu akkatti ibsadhuun dhabii waan muraada naa gahu gocha jaahiliyyaadhaan addunyaa irratti ta'u wama hojjattuu dhabdee jallina honga gahuun haqa kan kee zulluumuun addunyaa irra wal gahuun masjida nurraa guban kunoo asillee gahuun iyyanneellee waan garri nama iyyanuu bahu bara dheeraa jiraanne gabra nama agattahuun nuufidi amma guyyaa islaamummaan ol ta'u gaafa hoggansi cimaa muslima keessaa bahu gaafa muslimni lallabee sagalee walla gahu beeyta bilbila beddaa keessa keennaa bobahu dhiiga waan dhiigu dhabe kutaa onnee madaahu sammuu gaddaan guutamee karra cufatee taa'u arraba nyaannuun malee hin qabnu kaasahu dubbannaan ajjeefamu yookaan manidhaa taa'u imimmaan qofa ta'anii xannachi bishaan yaa'u saanuu nama imaanaa jabaa qabattu lakkaahu argaa kolfaa jiraannaa waan diinkee irratti ta'u kanaafuu fidde har'a dhibee addunyaa wal ga'u nu baraari yaa Allahu yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa Rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa Rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa sagaleedhaan lallabuun kenna Rabbii badhaasaa qilee galaanaa namni bu'uun dandeenye na lafinaan gowwaansaa achi keessaa akka simbiraatti bishaan ummata facaasa yaaddoon irra keessa ru'a duubonaan mataansaa soofti weerii sammuun gubee Rabbi maali dawaansaa sharriin addunyaan tatte nu dhibe maalummaansaa kana jennee moggaasuuf nama dhiba maqaansaa qurannee bira gayuuf ni fagaata karaansaa bu'aa bayiidha qabaa gaaraaf qilee keessa baasaa akka inni jirutti ibsu yoo isaan bareeda haasaan ija takkaan amantiin ija takkaan siyaasaan haasaa jecha nama hundaaf qabuuf keessaa qabu caasaa kan namni hunduu laalee keessatti argu yaadasa islaamummaan jaalatti jecha namaa bayyansaa kanaaf nama islaamarraa akkas bareeda haasaan sagaleef jecha gaariin seenaa gurra hawaasaa galaana yaaddoo keessaa daakee ummata baasaa karaa rabbii irratti khalqii rabbii bobbaasaa addunyaa guutuu irratti haqa rabbii ol baasaa hoggansa addunyaa ta'ee biyya haqaan geggeessaa hayyoonni akkasii jiran zamana hundaa keessaa nasritti yaannee jirra kadhaa rabbii jabeessaa irratti hojjadhaa kaayoo yaada keessan fageessaa sammuu teessan ol baasaa kiyyoo aduwwii keessaa bakka har'a yaadaan nayxee borammoo miilaan geessa galma kee qofa diigi kiyyoo aduwwii keessaa hin danda'amuun jedhin rabbituu si milkeessaa guddinna rabbii kaahi gola qalbii kee keessaa gaafas addunyaan si gadi tafte atammoo gubbaa teessaa hoggansi silaa gubbaa irra taa'ee murteessaa yaa rabbii nu filadhu amriin harka kee keessaa maatiin hoggansi bade mana ofirra bobeessaa kanaaf waa'ee hoggansaa kana siin bahee keessa gaafa bishaan ibidda qabsiise ibidda maaltu dhaamsaa yaa rabbi ummata addunyaa kanaaf mee fedi furmaatasa ofsuu dadhabne azaanurraa dhaamsi ibidda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa gaafa namni dacha'ee rakkachuu qofa yaadu yaade itti yaachisee furmaata isaan barbaadu dhalootatti rakkinna walii qoodu daa'imni irra dhalate borammoo taa'ee gaddu abbaarra rakkoo dhaalti ilmoollee irraa haan qabdu gaafa addunyaan hoggansaa adliin geggeessu dhabdu anatu ta'a jedhee dhaloota itti yaadu dhabnee jennaan gootota akkii rabbii itti naadu gaafa abbaarraa dhabe rabbiin callisuun taatu amaana rabbii baachuu dinnaan dacheen rabbiin hin baatu gadi baname kunoo waraana rabbii taatu mana dachaasee marse kunoo addunyaa guutu bakka jirtu dhaabbattee addunyaan miilan fuutu maaqabii irra kaahee ol galtee gadi hin baatu ajabi'aa hujii rabbii wamaasattiin ulfaatu addunyaa aalamni mul'uun duraan irraa sodaatu mee ameerikaa laalaa har'a waan isin taatu jannata addunyaa irraa kakalqiin itti yaatu har'a azaaba taatee namni irraa baqatuun kaleessa dureeyyiidha qabeenya ofiin dhaadatu
har'a hiyyoomatanii gargaarsa lagaafatu eegowwaa nama jireenyi abaditti fakkaatu eegowwaa nama qabeenyi abaditti fakkaatu ka waan rabbi isaa kenne rabbi boonaa jiraatu kennaa rabbiiti hunduu beekumsaaf horuus taatu ka inni sitti kenneef ittumaan si qormaatuuf dhabamarraa si argamsiise kunoo uumaa kee taatu akkamitti ilmi namaa ni'maa rabbii yaadatu waan rabbiin isaa kenne jabeenna ofii godhatuun addunyaa fuulduratti gaafa ittiin dhaadatu rabbiin isa xiqqeesse agarri gaaf salphatu fuuldura addunyaatitti ulfinnarraa mulqatuun xiqqeenna keessa kufee aalamachi warwaatu nu garsiifte yaa rabbi jabeenna kee waan fakkaatu sunnaa keeti gabbuusuun isa gubbaa jiraatu amma surqabi yaa rabbi mee isa jala jiraatu nu garsiisi mee guyyaa kalimaan kee ol taatu kunuu mallattoo nasriiti nama qalbii hubatuuf ibiddaan ibidda dhaamsa isatti waan jabaatu deebisee wal nyaachise bineensa dur nu nyaatu aqlii irraa fudhate qalbii gattee maraatuun gaafa namni ibiddaan gubu mana keessa jiraatu gaafa addunyaan guutuun boolla ibiddaa taatu jireenyi siraata tahe addunyaan irra yaatu agarre jallattoota achi gubbaa harcaatu nu baasi yaa rabbi guyyaa qiyaamaa nama baaftu nu da'iifa miskiina humni keenya illee laaftu keessatti nu laali yaa rabbi mee osoo nu qormaattu nu dhaanadhu yaa rabbi harka haadha abbaan ilma dhaantuun balleessineerra sitti akka irraa olaantu deebif nu deebisitta tanuma noo fixattu rahmata keessa laalte har'a irran untartu maaf da'iifa miskiina nu keessatti nagartu ilmaan haadhaaf abbaa irraa fudhatte yataamaa fayyaadattu meeqa ruhiin rakkattuun karaa irra jiraattu du'aaf jiruu jiddutti hiyyummaadhaan hiraartu gama kanniin ilaalte har'a meenuun baraartu asumaan dhaamsi kiyya yaa harka kottoonfattu diriiri hiyyeessatti rakkataa yoo agartu ollaan kee akka beelan bullee osoo ati quuftee nyaattu bakka lamatti hirii biddeen takka qabaattu halkan guyyaatu hadhoollaa waliin jiraattu akkas malee dallansuun khaaliqaan irraan dhaamtu jabadhaa yaa jarana qalbiin tanaanuun baaftu hayawaanallee taanaa yaadadhaati ruujitu akkas malee dukkanti buutin irraan bareetu yaa rabbi eenyu wabii tahaaf namati sahiitu tawbaa sitti deebi'u malee qarriti biraan jirtu tawbaan shartii si guutu nu badhaasi meen qabda bakka yaanni nu geessi hawween keenya guddaa si kadhanni yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geessi hawween keenya guddaa gara addunyaa kanaatti eenyu hawween dhalanne filannoo keenyaan ala asirratti argamne erga dhufne ibiddaa fadhaa isii dhandhamne keessaa bayuuf imala hawwii yaadaa jalqabne deebi'uuf gara jannataa kalee keessaa darbamne biyya hawwaadhaaf adam kalee irraa uumamne tun biyya keenyaa miti akkaan gamana dhufne mana sirreessaa ta'uu beektuu ga'itti hidhamne kanaaf hawwiin argame sababni waan rakkanneef sammuun gaddaan guutame kanaafuu ijjirrafne alhamdulillahi garuu waadaa khaaliqaan ganne qabna amantii kalee duraan irra dhalanne kaayoo keenya kakalee ganama khallaqamneef beekuu qabnu ofirratti tasaa akkan daganne imala irra jirra doonii jiruu yaabbanne bakkatti nu booftuun beeynu guyyaan nutti himamne kanaaf akka qophoofnuuf murannee murteeffanne qabna kaa imaammata rabbirraa badhaafamne akka beenuuf jallinaa faqa addaan baafanne waa malee ambiyoonni gama keenyan ergamne rabbiin nu gorsu malee beekaa takkaa nun qabne kanaaf akka rabbiin jedhetti yoo isa ajajamne jannatatti deebi'uu rabbirraa baallamamne jaalallee lamaan giddutti ni guutama waadaan bakka yaanni nu geessi hawween keenya guddaa yaa kurtoo irra jenne gayuudhaa deemnu galma ati eenyu faqataata namni hunduu si falma osoo sirra wal fidhu diigamaa jirta amma nyaatanii hawwii isin bayaamni ooftu akka daa'ima wayyaa jiru duniyaa namni jibbu eenyuma ka waggaa 900 illeen guuttachuu fedha kuma iccitii keettuun galleef waa'een kan kee maalummaa duyda kan kee yaabbatee jaljedheetuma deema waa'een kee osoon galleef waa'ee kee qormaatama kanaaf qormaata kan kee kakufuu meeqaatama dhiibbeen taadhaa yoo laallee kufaatiin 90 akkuma argaa jirtan har'a kun aalama galaana badiidaa kee keessatti halaakama seera uumaa isaa cabsee kakaleessa ganama wayita kana waraanni rabbiin irraa labsama dhukaasa rabbii silaa sagalee waa dhagayama simarraa si qopheessa waa fagoo soguu deema wallaalaan silaa sibiila harkisaa qareen qalama himmalan jedhi rabbiin mala sharrii yoomuma jara deebisa malee malli caalaan kiyyuma dubbii kana gadi fageenyaan tuquusan feene amma gara fuulduraatitti garuu dubbachuu deema
wanni galtee haa galtuu duutiree takkatti mahaa an dubbii tanan dhoysu wallaahi ima hima hedduun nama an dubbatu marfatee moggaa deema icciti addunyaa kanaa galaana eelaahamaa amata dhibbaan dura itti yaada waan ammaa har'a itti qophaa'e waan bor waggaa 50 hubbatti fakkeessuunu addunyaa jalqabuma hin taphannaa fakkaatti dubbiin kun icciituma rabbiin waliin taphannaan injifachuu yoomumaa injifatamuu malee hinjiru carraan dhuma galiin barana galteen beeytu takkuma zeeroodhaa gadiin baasee itti galchee ufuma waancaa eenyutu kennaaf inni silaa rabbuma nama caalurraa kennaan namaa kennama ka isa caaluun jiru fidaa jiraannaan amma amantiin caalaanilleen amantii islaamummaa fudhadhaa dhugaa tana didunsaa wallaalummaa kenna jedhaa turtanii kaleessa ol'aantummaan lafarraa fixuu kaataan muslima hagadhuma tarsiimoo diriirsuudhaan addunyaarra hundumaa masjida guban kunoo biyya keenya sasumaa raajii halkan salphinnaa kam dhiisee kam gunguma dubbachuunu ogummaa gaafataa dubbii mudaa bakka yaa'anni nu geessi hawween keenya guddaa abadin taatu rakkoon ta ummata islaamaa abshiraa rabbiin biraa jiraa gandi salaama gara seen addunyaatti seenuudhaa deemina amma dursa isinitti meeqamna turre ba'allama haga walin arginis turreerra waggaan lama hedduuna iyyaafattumaaf dhabamee jedhama kaan sagaleena erguun kaan ammoo barreeffamaan onneerraa sin jaalladha jaalala obbolummaa waan isin nagaafattaniif sinii fideera daymaa meeqoottaa gadaaduun nu garba seenaatti amma doonii addunyaa jedhamtu yaabbanneerra beekama galaana dhiigaa irratti imalli geggeeffama gadi baasuudhaa deemna seenaa barmeeqaatamaa yakka abbaa tokkootiin kabiraamaaf keeqama seenaa dhugaa beekutu dhalootarraa eegama akkamiin nam tokkochi si'a lama ajjeefama lubbuunsaa sobbaafame seenaansaas tureeffama isa ajjeefametu ajjeesuudhaan beekama galmeen seenaa kaleessa akkana barreeffama kana beekuun dirqama lammiileen keenya hunda bakka yaadne nu geesse hawween keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaadne nu geesse hawween keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaadne nu geesse hawween keenya guddaa ظلمي دلي ظالم دلي فرمات أرجونا منه ركنا دأكو ملي هرامتك لي سكركون إيجالي أرجع ترتوان تين من أفغانستان لالي نمني عراق لالي نمني فلسطين لالي نمني سوريا لالي نمني يمن لالي waan har'aa maal dubbata namni yoom beekne kalee vaayirasii jechuun harka kalee uummata nagaa sanqalee kun vaayirasiidhaa miti aantii vaayirasii malee harka dhiigaa meeqaatam qabee nurraa sakaalee faallaa dubbiin nuun gallee iccitiin isaa booda bakka yaadne nu geesse hawween keenya guddaa harki dhiqamuu qabu harka rasaasaasanii harka ilmaan sooriyaa biyyarraa baasisanii halkan ilmaan sooriyaa biyyarraa baatesanii afaan maaskiinitti godhamuu qabu afaan rasaasaasanii kadhiiga ilmaan namaa gadhangalaasisanii har'ama alaamachuuf reekalee yoo facaasanii galaa jira kaakunoo jazaan ka gaafasanii waan afgaanistaaniin godhanni yaadata seenaani gaafa addunyaa bulchaa turte sana raashiyaanii biyyi isiin bulchitu gaafas biyya 25 keessaa irrayyeettiin ammoo afgaanistaaniin falmachuudhaaf kaate kaa gabrummaan jabaannaani maaltu jabaata jettaniiti yoo jiraate imaanni waraana addunyaa tokkoffaaf lammaffaatti as taateen kun achiin sooveetii wajjiin waraana jalqabanii warri sooveet raashiyaan humna cimaa qabanii akka addunyaa yeroo saniitti waraanni gamtoomanii sooveet reedarme jechuun beekama waraanni isaanii kanaaf afgaanistaanii ilaalanii tuffatanii guyyaa 3 keessatti irraa baana jedhanii bara 1879 waraana jalqabanii afgaanistaanii wajjiin lola itti fufanii lola guyyaa muraasa keessa finna jedhan duraaniin 1979 ka itti jalqabanii 1989 ka isaan xumuranii amata 10 guutuu erga wal waraananii waan biraaf seenaa gabroonfachuuf humna namaaf qabeenya hedduutti kasaaranii afgaanistaaniin lolaan to'achuu dadhabnaanii mootummaa addunyaa guutuu ta'uu wajjiin isaanii furdatanii firee silaa waa naman qurxatanii qallatanii firee silaa waa naman hanqatanii warra afgaanistaan sooveetiin booda injifannaanii
jaarri soofee dubbii kana ol baasuu qaanfannaanii biyyi isaan gabromsan laaftuun Afgaanistaaniin soofeetiin injifatte jechuu dubbachuu saalfatanii dhugaan kaleenxiittiri afaanillee qabnaanii fuuldura addunyaatitti kan isaan wal waraananii battaluma sanitti harkaa baate biyyi 25 warri soofeet boodarraa akkasitti kufnaanii bilisummaa argatte gaafas Afgaanistaaniin boqannaa biraa jalqabde ammallee addunyaanii warri itti aanee dhufe mirga jecha afaaniin jarri erga kunuunsu sun irraa yaasee ilkaani boodarra itti tare jarris Afgaanistaanii boombii sanyii nama balleessu irratti gadhiisanii lubbuu miliyoona lakkaa'amu al tokkotti alaakanii aga har'aatti nama qaama hir'uutu dhalata biyya sanii qilleensi jijjiiramee summiidhaan argananii oksijiinii faalamee sababa boombii sanii akkam biqilli godhe sanyiin dhala Afgaanistaanii laamshoo baay'atu har'aa ilmaan isaan dhalanii vaayirasii kana ture kaleessa yoo beeytanii zulmii hagana geettu gartanii dhageettanii Bagdaadiin biyya imaamu Ahmad Iraaqii maal godhanii biyyuma islaamaa irratti xiyyeeffannaan isaanii achitti sanyii namaa summiin barbadeessanii addunyaarraa mancaasan lubbuu miliyoonaanii hin dagatu kaayoomu ni yaadata seenaanii laamshoo ta'anii dhalatu ijoolleen biyya sanii akkuma ijoollee har'a biyya Afgaanistaanii tokko daa'ima duudaa mana yaalaa finnaanii gaazexanyaan biyya keenyaa tokko biyya isaanii dhaynaanii maalirraa akkana ta'e jedhe abbaa gaafannaanii itti mi'achi jedhe lammii Iraaqii inni ilmaan nurraa dhalatu laamshoo irra baay'inni summii nu gadhiisanii kanaaf ammoo sababni yoo qabeenya qabaate haga tokko yaala namni anammoo mana gurguradhee fide jedheetti himnaanii namtichi waan ta'u dhabee ija guute imimmaanii intarbii godhanii fi gadhiisan miidiyaanii uba qabdu sila isin akkana turte addunyaani makhluuqa zulmiidhaanii dachee yaabbate duyda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa zikaadhan yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa mee xiqqoo achi dhahuu haga Suuriyaa gahuu daamaa kiyya yaabbadhe Falastiin keessa bahu biyya dhiini mujaahidaa dachee maraa urgaahu biyya umrii guutuu namni dargaggummaadhaan taa'u maanguddoo mataa arri achitti hin gartu saa'u warra jannataa fakkaata khalqiin achirra yaa'u ummata dardara umriin isaanii walqixxaahu anin garre jaranaa ummata akkas qabsaa'u ilmaan isaanii guddatee ganna dullummaan gahu rasaasa Israa'eliin addunyaa irraa ka'u kaleessa itti galtee hadda abbaa biyyaa ta'uun argaa jirtarree har'a ibiddaachiin bahu ibiddi Israa'el lafi ijoollee Falastiin malee bobahu lagni Israa'el dhiiga ijoollee Falastiin malee yaa'u zaalima taanaan akkasitti cinnaanoon gahu dhugaan gaaf tokko galgallisaa yoo gahu gaafa aduun bilisummaa gara dacheetti bahu gaarreen dachee hunda irraa gara dacheettan ga'u hangaasuu bilisummaa ka addunyaa naannahu barii barraaqa gaafasi kan mujaahida ta'u nagarsiisi yaa Allahu yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geessi hawwiin keenya guddaa yaa ijoollee Falastiin shabaaba dargaggeessa rabbiin naafaa taasisu du'atii isin keessa kana caalaa isin bira turuuf yerootu na daangeessa amma gara Sooriyaatti ofirraa na geeggeessa irra turtarree qabsu itti beeytan kaleessa isiniif haarawaa miti addunyaa hunda keessa mee amma karaa kamtu Sooriyaatti na geessa waa'ee Sooriyaa kana akkam jedhee barreessa sagalee nuun hangahu maal jedhee sagaleessa dubbachuudha ol ta'e arraba koo madeessa hujii harka salphinnaa kamimne baana keessa lafeen ilmaan Sooriyaa bakki dhabamteessa facaate akka callee addunyaa hunda keessa barbadaatti naqanii lafarraa barbadeessan jalaan waraana taankiin gubbaan bombeetti roobsan biyyuma isaanii irratti akkas isaan gabroomsan lafee ilmaan isaanii akka gaazaa bobeessan kan biyyarraa baqatee imimmaan dhangalaasa cinaa achitti gatee meeqa dhufe qaamasa kaan lukarraa ciranii kaawwan ammoo harkasa gaafni harkaa lukasan isaan galchan ni dhufa guyyaan jazaa rabbi kafala taree miskiinni qabeenya isaa kaleessa waadaa galii dubbisaa keeyyatasaa rabbiin waa namaa miti ni guuta beellamasaa meeshaa masaan addunyaan gubansan qabee harkaa dhaamsa teeknooloojiin jaraa kun baduu nutti meera ergamaansaa dhufuusaallee nutti me'e hayyuun har'aaf kaleessaa meeshaan tokkon dalagu aakiru zamaan keessa
rabbiin addunyaa kana gara boodaa deebisa mee har'a fakkeenyarraa waan tokko isinii kaasa dhibeen har'a dhufe kun irra caalaa miidhaansa biyyoota gurguddatan irratti baay'ee ulfaate dhiibbaansa hayyoota fixaa jira dhukkubni kun mataansa doktoroota meeqaa tan fixe har'a addunyaa keessa beekaa tokko dhabuunuu kasaaraa meeqa geessa meegama ikoonomiitiin haaseenni ilaallu keessa ikoonomii addunyaa dhibbentaadhaan gaccabsaa warra qabeenyaan guddatee samiirra guluftu fardoonsaa waggaa dhibbaan duratti guddatan akka dansa guyyaa dhibba songa hin gaafachiise gargaarsa nama rabbitti amaneef mu'jizaa mataansaa laalaa gara boodaatti addunyaa maalittaansa jabeenya ilma namaati haganuma quwwaansa qabeenya ilma namaati haganuma quwwaansa na jalaa uwwaa tartuu yaa jarana quwwaamsa warri addunyaa tana guddoo seetan kaleessa isinin sodaachisin zeeroo iccitiin isaa wamaan jiran ilaala baatirii itti ibsa imaana keessan cimsaa ol ka'aa lafaa duydaan bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa si kadhanne yaa rabbi yaa mootii duraa booda bakka yaanne nu geesse hawwiin keenya guddaa gaafa rasuulli rabbii addunyaa bulchansanii waggaa 23 bara hooggansa isaanii dippiloomaasii waraanaan hooggananii walitti gaffuun aree lafa jira seenaanii lubbuu namaa yoon fixe inni miliinaani shororkeessanuun jette har'a kun addunyaanii maalirra dhaabbataniiti maaltu jira ragaanii dubbiin tun eenyuun fakkaatti sila har'a la'allaanii eenyuun jedhamuu qaba jechi kun faallaasani gaafa rasuulli aangoorra jiran namni dhume waraanaanii walii galatti nama 735 waggaa 23 ta'uu wajjin kan isaan hooggananii kaafira muslimarra ayyisunuu gara lamaanii mootummaa addunyaa guutuu ta'uu wajjin isaanii akkana biyya bulchaa hooggansi bilchaataanii addunyaa guutuun isaa biyyuma takka yoo laaltanii qaroomaarraa kana walii yoo madaaltanii wama biyya keenya keessa ta'e si yaadachiisanii eeltiraa fi Itoophiyaa gidduutti namni dhume waraanaanii nama 70,000 ol akka jedhu seenaanii 770,000 wal bira yoo laaltanii akka addunyaa guutuutti ammoo yoo madaaltanii miliyoona 100 lakkaa'ama lubbuun isaan hobbaasanii mee dhugama dubbadhaa eenyu shororkeessaanii eenyu hayyuun siyaasaa biyya bulche obsaanii kan ammoo lafa kaayuu dandeenya ragaadhaanii lola addunyaa tokkoffaa keessatti namni dhume waraanaanii miliyoona 40 akka jedhu seenaanii lola addunyaa lammaffaa keessatti dachaasanii nama miliyoona 70 haga miliyoona 85 waggaa 4 keessatti lafa barbadeessanii kunis sababni ta'een sochii naazii jarmanii amantii babal'ifachuudhaaf addunyaa irratti humnaanii qabeenya namaa saamuuf ammallee gama kaaniin abbootiin irree awurooppaa ka'an wal gurmeessanii beeytan bara kulanii jala turte addunyaanii koloniyaal riivalaris of yuurooppiyaan paawursi jechuudhaanii humnaan nama gabroomsu irra wal dorgomanii biyyoonni 7 awurooppaa koloniin beekamanii ingilizii faransaa beeljeemiif jarmanii ispeenii fi poorchugaal ammallee xaaliyaaniin bara liibiyaan lolan bara umar muktaar sanii leenca gammoojjii saniis gaafa san ajjeesanii ingiliz adda dureen birtish jedhamuudhaanii zasanni barseeti soonza birtish impaayir jedhama bara isaanii aduun hin dhiitu jedhama oonza birtish kolonii jechuun bahaa dhihatti addunyaa gabroomsanii biyyoonni afrikaa hedduun harka kolonii isaanii akkasuma kolonii jaraa jala turte ameerikaanii yeroo afrikaa guyyaa achi ammoo halkanii biyya aduu wal faallaa dhiitu afrikaaf ameerikaanii al tokkotti kolonii birtish jala gallaani kanaaf aduun hin dhiitu jedhama oonza birtish kolonii walumaa gala seenaa addunyaa kana laallaanii sirna nabi muhammadiin wal biran madaalaanii hin jiru mirgi dhala namaaf isaan nurra laatanii eenyu akka fixe agartarree lubbuu miliyeenaanii mee dhugama dubbadhaa eenyu shororkeessaanii eenyu hayyuun siyaasaa biyya bulcha obsaanii seenaa turii maal qabnaa maaliif nu xureessanii maal balleessee muslimaa lafarraa balleessanii akka guutuu addunyaatti har'a karoorri isaanii lafarraa nu balleessuudha tasuma sanyiidhaanii biliyeena 2 tuqaa waygeenaree baay'innaanii 1/3 addunyaa kanaa tarra islaamni addunyaa bareedduu tana diiganii tamijaaruu deemanii ummata addunyaa dursee kaleessa qaroomaanii
saabjekti makamiinu osoo nuun dorgomanii jarri kun nu hinjifachuu miti dirreen isaan oolaniif dirreen oolle addaan fageenyi akka guyyaa halkanii jiraatu gaduu bayaa duuga dimbayanii qabaannu seenaa badaa mee nutti tasaa fidanii jarri nu haqa beekaatuma argaa didanii akka gaaritti beeku haqa ta'uu islaamni ragaa meeqatu jira barraa'ee harka isaaniin akka fakkeenya yoo laalle keessaa qabatamaani Harvard University recognizes Quran jedhaati barreessaati seenaa googiliidhaani mana barnootaa guddaa har'a qabdu addunyaani bakka Obaamaan faati irraa eebbifamanii bara 1817 hundeeffame akka jedhu seenaani waggaa 202 dura yoo ibsine herregaani Ameerikaa keessatti argama biyya mootummoota wal ta'anii mana barnootaa turaadha cimaadha beekumsaanis asirra kalaalaan ruuni maammata seeraanii manneen barnootaa kitaaba fakaltii seeraa walitti qabachuun beekamanii bara 2015 qorannoo geggeessaniin yaadota baay'ee 150 ol ta'u walitti qabanii hojjettoota barattoonni hundinuu gargaraanii kitaaba gargaraa fidan hunduu karaa karaanii imaammata as durattiin bulte addunyaanii seera dhihaate keessaa hunda hinjifataanii qur'aana tahee argame galanni karahmaanii suuraan isaa aayaata 135 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ibsa seenaa keessatti jechuudhaan maxxansanii balbala yuunivarsiitichaa fuuldura barreessanii Harvard University yoo asii ol seentani laalaa jira qur'aanni taa'ee barreeffamaanii seera haqaa ilma namaaf furmaataa ta'uudhaanii moggaasan ibsa haqaa ol aanaa jechuudhaanii maalirra dhaabbataniiti maaltu jira ragaanii keeyyata kanaa kallattiidhaan laallaanii yaa warra natti amantan jedha rabbiin guddaani jidduu ilma namaatti murtii kennaa haqaani lubbuu keessanis ta'uu takka ofirra keessanii faqa irraan dabinaa hidda dhiiga alaaltanii yookaa tokko hiyyeessa kaan ammoo qabeenyaani gama dunyaan laalina murtii kennaa haqaani anatu hunda caala jedha rabbiin guddaani na sodaadhaa haqummaan murteessaa jidduu isaanii kanaaf dursa kennaniif waan caaleef seera hundaa bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa si kadhanni yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa waan keenya ta'e miti kakkana bareechifnu bareeda bareechise gaafa filheenuu kennu amma bakka jalqaba kaanitti yoo deebinu imaammata dubbanne imaama biraan dhiifnu seenaan garba addunyaati silaa waraabne hin fidnu haga simbirti bishaan facaaftu kan nuti irraa himnu seenaa hooggansa nabi Muhammad mee irraa gadaafuunu guyyaa tokko jiraannu saqa himne haa duunu haa qalallabaa du'uun du'aa miti jireenya addaa bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa si kadhanni yaa rabbii yaa mootii duraa booda bakka yaanni nu geesse hawween keenya guddaa